Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhum. Muddamsuu baha Afrikaa wajjiin wal qabatee waan qopheeffanne qabna. Oduu keenya kana wajjiin turaam. Waliigaltee waraana Masrii fi Somaaliyaa dhiyeenya taasisan hordofee xiyyaarri waraanaa Masrii lama qondaalota waraanaa fi meeshaalee waraanaa qabatee magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqodishoo qubachuun gabaafamee ture. Kun ammoo waliigaltee waraanaa sun gara hojiitti hiikamuu akka jalqabe ibsa. Tarkaanfiin kun loltoota Masrii qaama ergama haaraa gamtaa Afrikaa Somaaliyaa kan Somaaliyaatti ergama ce'umsaa gamtaa Afrikaa ATMIS ammajii 2025 bakka bu'uun bobbaafamuuf jiran dursee ta'edha. Gochi kun waldhabdee ijaarsa hidha haaromsaa giddichaa irratti Masrii waliin qabanii fi waliigaltee wal hubannaa Somaalilaandii waliin dhimma ulaa galaanaa irratti taasiseen Somaaliyaa waliin waldhabdee uumameen wal qabatee muddamni gaanfa Afrikaatti dabaleera. Masriin xayyaarota waraanaa gara Somaaliyaa erguun callisteetuma utuu hin taane Itoophiyaa waliin waraana banuuf sochii eegalame ta'uu isaatiin sodaa guddaa uumeera. Gama biraan ammoo Masriin deeggarsa Somaaliyaan gaafattee kennuuf nageenya biyyaalessaaf dantaa isaanii keessumaa imaammata alaa dhimma galaanaa diimaa naannicha keessatti hojiirra oolchuuf akka taatetti kanneen ibsanis jiru. Waliigalteen kun fedhiin alaa gaanfa Afrikaa keessattuu Turkii fi Yuunaayitid Arab Imireetii guddachaa dhufuu isaatiin dhiibbaa ji'opolitiksii irrattis kan xiyyeeffatamedha. Waggoota darbanitti Masriin tumsa waraanaa fi nageenya biyyoota Afrikaa waliin qabdu bal'isuuf carraaqqii gochaa turte. Kunis imaammata alaa guutuu ardichaa keessatti raawwataman kanneen akka marii hidha laga Abbaay dabalatee waraana Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiruu fi dhiheenya kana immoo doorsisni Huutiin dooniiwwan galaanaa diimaa irratti geessisu dabalaa dhufuun wal qabatee dhiibbaan biyyattii laafaa ta'uu isaatiini. Mul'anni waliigaltee fi walta'iinsa haaraa Masrii biyyoota akka Yuugaandaa, Rippuubilika Dimokiraatawaa Koongoo, Kaameruun, Keeniyaa, Suudaan Kibbaa, Rippuubilika Giddugaleessa Afrikaa, Jibuutii, Eertiraa, Taanzaaniyaa, Somaaliyaa fi Naajeeriyaa faana kan hammate ta'uun ibsameera. Masriin dhimma keessoo biyyoota biroo keessa seenuu gosa kamiyyuu yookiin ejjennoo gosa kamiyyuu kan abbaa biyyummaa fi birmadummaa biyya isaanii sarbuu mormiti. Yeroo baay'ee waldhabdeen marii fi tumsaan akka furamuuf gaafachaa turuu ibsiti. Kunis waldhabdee Somaaliyaan Itoophiyaa waliin qabdu kan waliigaltee humna galaanaa fi buufata galaanaa Somaalilaandii kan akka biyya walabaatti of ilaaltu waliin taasifte irratti deebii kennuun gidduu seenuun mul'ateera. Gabaasni tokko akka jedhanitti Itoophiyaan galaana diimaa bira ga'uuf hawwii guddaa qabaachuun ishee buufata waraanaa galaanichaa irratti ijaaruu dandeessi jechuun Masriin yaaddesseera. Kun ammoo Suez kaanaalii daandii daldalaa murteessaa fi madda galii ijoo Masrii ta'e irratti balaa uumuu mala sodaa jedhu kaaseera. Baatii ammajii darbee pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammad waliin ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin biyyi isaanii Somaaliyaas ta'ee nageenya ishee irratti balaa kamuu akka hin
hayyamnee kan dubbatan yoo ta'u ergaan kun Itoophiyaaf akka jedhametti ilaalama. Yoota itti aananiif balalliin kallattiin Kaayiroo fi Moqodishoo gidduutti eegalu embaasiin Masrii Moqodishootti deebi'ee banamuuf pirezidaantiin Somaaliyaa ji'a kana keessa yeroo lammaffaaf Kaayirootti daawwannaa taasisuu dabalatee Masrii fi Somaaliyaa gidduutti hariiroon dippiloomaasii cimaa kan mul'ate yoo ta'u yeroo kanattis biyyoonni lamaan waliigaltee tumsa waraanaa waliif mallatteessaniiru. Xiyyaaronni waraanaa Masrii gara Moqodishoo seenuu isaanii hordofuun Itoophiyaan Somaaliyaa humnoota dantaa biyya ishee balaadhaaf saaxiluu danda'an osoo addatti maqaa Masrii hin kaasne akka hin keessummeessine akeekkachiifteetti. Gama biraatiin Masriin Somaaliyaa keessatti waraana qubachiisuu ilaalchisee ibsa hin kennine akkasumallee qeeqa Itoophiyaaf deebii hin kennine. Masriin dhimma alaa Itoophiyaa Taayyee Atsqasillaasee Itoophiyaan hidhattoota Al-Shabaab irratti waldhabdee fi lola waloo hammeessuudhaaf kutannoo akka qabdu cimsanii ibsuun ergama deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa Somaaliyaa AMISOM haaraa keessa akka hin baane yaaddoo qaban ibsaniiru. Walgaarreeffannaa isaan gidduutti dhalate hordofee Somaaliyaan loltoonni Itoophiyaa ergama haaraa gamtaa Afrikaa keessatti akka hammataman hayyamuu diduun Itoophiyaatti rifaatuu uumuun tarkaanfiin kun balaan kan guutame jechuun ibsiteetti. Itoophiyaan baatii adoolessaa keessa loltoota Somaalilaandii leenjisuu kan eegalte yoo ta'u dhimmicha irratti deebii kenniteen ergama nagaa eegsisuu gamtaa Afrikaan durfamu qabaachuus ta'ee osoo hin qabaatin loltoota Somaaliyaa keessa tursiisuu ittiin fufa jette. Somaalilaandii naannoo gaanfa Afrikaa durumaaniyyuu waggootaaf waldhabdeen keessatti heddummaatu keessatti Masriin waraana Somaaliyaa keessa qubachiisuu isheetiin yaaddoo qabaachuu ibsitee rakkoo nageenyaa duraanuu ture daraan kan hammeessu jetteetti. Kana malees jiraattonnii fi qondaaltonni kibba lixa Somaaliyaa naannoo Bakool magaalaa Hudur jedhamuttu hiriira deeggarsaa loltoota Itoophiyaaf mormii humna waraanaa Masrii gara Somaaliyaatti bobbaasuu ba'aniiru. Itoophiyaa fi Somaalilaandiin waldhabdeen naannoo dabalaa akka jiru akeekkachiisuudhaan kan Kaayiroo fi Moqodishoo lamaan isaaniif deebii ta'uu kan duraan sadarkaa ergamarraa ture Tashoomee Shundee Somaalilaanditti ambaasaadara guutuu Itoophiyaa taasisuun muuddeetti Itoophiyaan. Masriin dhimma hidha laga Abbaayiif deeggartoota barbaadachuun Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuu akka barbaaddutu himama. Kaayyoon Masriin gaanfa Afrikaa keessatti qabdu inni guddaan olaantummaa fi nageenya biyyaalessaa ishee gama galaana Diimaa fi Suez kaanaaliin qabdu eegsifachuudha. Akkasumas biyyoota yaa'a bishaan Naayilii fi ollaa ishee ta'an waliin hariiroo gaarii uumuun nageenya bishaanii ishee akka guddifachuudha.
dantaan Masriin galaana diimaa irratti qabdu jalaa xiqqaataa kan dhufe yoo ta'u, haleellaan Huutiin dooniiwwan galaanaa diimaa kan amma Siyuuz kaanaalii irratti fudhattu Masriin bu'aa argachuu maltu % 50 yookiin naannoo doolaara biiliyoona 5 akka dhabdu taasiseera. Ogeessi nageenya biyyaalessaa Mohammad Abdel Waahid marsariitii Qatar waliin hidhata qabu Zeeniw Arabi jedhamu tokko akka himetti tarsiimoon Masrii gaanfa Afrikaa keessatti fedhii nageenyaa biyyaa eeggachuuf yaaddoo nageenyaa dursee ittisuudha jedhu hordofa. Kun ammoo warra fottoquuf fincilan qaxxaamuran dorgommii idil addunyaaf muddama kibba galaanaa diimaa irra jiru dabalatee naannoon tarsiimawaan ta'e kun yaaddoo nageenyaa baay'eetu mudataa jiraayyuu jedha ogeessi kun. Ta'u malee namoonni gama Itoophiyaa irraan dhimma kana hordofan tokko tokko kanneen qofaadha jedhanii kan amanan hin fakkaatan. Pirezidaantiin Inistituutii Paabliikii Dippiloomaasii Itoophiyaa Yaasiin Ahmad marsariitii kanatti akka dubbatanitti kaayyoon Masrii gahee nageenyaa naannoo sanaa keessatti qabdu cimsachuuf naannicha keessatti Itoophiyaa waliin dorgomuudha jedhan. Itoophiyaan loltoota giddu galeessaa fi kibba lixa Somaaliyaa keessatti nageenya kabachiisan kumaan lakkaa'aman qabdi. Loltoonni Itoophiyaa kunneen mootummaa Moqodishoo garee milishaa Al-Shabaab loluu irratti gargaaraa jiru. Kun kanaan osoo jiruutii waldhabdeen kun tibbana kan uumame. Yaadawwan as dhiyoo kana aanga'oota Itoophiyaa irraa dhaga'aman yoo loltoonni Masrii Somaaliyaatti bobbaafaman hayyama mootummaa Somaaliyaa maleeyyuu Itoophiyaan humnoota ishee daangaa Somaaliyaa keessa tursiisuu dandeessi. Inumaatu Somaalilaandiin alatti Itoophiyaan loltoota ishee achuma keessaa tursiisuu irratti salphatti Somaaliyaa keessaa michoota salphatti argachuu dandeessi. Naannolee federaalaa Somaaliyaa keessaa tokko kan ta'e naannoon kibba lixa Somaaliyaa humnoonni Itoophiyaa akka achi keessa turan akka barbaadan ifatti dubbataniiru. Naannoon Puutlaandii akkuma kana mootummaa giddu galeessaa Moqodishoo jiru waliin atakaroo keessa jiru. Atakaroon kun ammoo salphatti kan Itoophiyaan itti fayyadamtuudha. Kanaaf humnoonni Masrii Somaaliyaatti bobbaafamuun qaamolee hundaaf gaafii kan kaasuu fi naannicha keessatti walitti bu'iinsa karaa ergisaan bakka bu'umsaan yookiin kallattiin ka'uun akka dabalu taasisa. Mootummaan murteessuuf dhiibbaa uuman gaanfa Afrikaa keessaa socho'uunis muddamaa jiruuf gahee guddaa qabaachuu malu. Waggoota dhiyoo as galaana diimaa keessatti gahee qabdu cimsaa kan jirtu Turkiin bara 2017 qarqara galaana Suudaanitti ulaa Sawaakiin jedhamutti buufata humna galaanaa haaromsuu fi ijaaruuf waliigaltee liizii waggaa 99 mallatteessiteetti. Akkuma kana dhiyeenya Somaaliyaa waliin waliigaltee humna ittisaa bal'aa mallatteessiteetti. Waliigalteen Siyuuz kaanaalii keessatti Turkish Industrial Zoonii ijaaruu fi Ankaaraaf Kaayiroon tooftaanis biyyoonni lamaan fedhii galaana diimaa irratti qabatan akka mirkaneeffatanii fi isaan cimsuu danda'a.
waggoota darban keessa United Arab Emirates hariiroo Itoophiyaa waliin qabdu cimsiteetti. Kana ammoo namoonni itti dhiyeenyaan hordofan akka jedhanitti hariiroo kana Abuu Daabiin karaa ittiin Afrikatti seentuu fi galoo Baab al-Mandab kan Galaana Diimaa fi Galaana Arabiyaa wal qunnamsiisu keessatti argama ishee akka dabalu gochuuf ishee gargaara. Hariiroon Itoophiyaan United Arab Emirates waliin qabdu cimsachaa dhufuun kun ammoo michoota warra akka Masriitiif ija shakkiin ilaalama. Oduun keenya kan wal dhabdee fi shakkii baha Afrikaa irratti qopheeffanne kanuma. Warri gara Ardii Miidiyaa Neetworkaara dhuftan Subscribe, like, share gochuudhaan maatii keenya ta'uu keessan nuuf mirkaneessaa. Oolmaa gaarii.